Guddisee naas maddaa gara steejii. Milkeessa itti fufi. Milkeessa. Nama fee waan jiru miti. Kana miti dha. Achita achita. Ish bagana gannuftani. Na hordofaa sirriitti waan isiniin jedhu gaaffii muraasan isin gaafadhaa. Amma wanti irraa jalqabnu eenyummaa keessan isa sirrii isa nu duwwaan beennu isa uummati kun hin beenne isa sirrii maqaa keessanii eessaa akka dhuftanii fi maal akka hojjettan nu ibsitu. Dabaree anatu isinii kenna yookaan namni aan quxisuudha jedhu haa jalqabu. Tolee namni quxisu ta'e jalqabu. Tole maqaan obsi. Ani Waaqoon jedhama. Hojjetaa wangeelaa fi meejar Prophet fi ittaanaa Prophetii ta'ee siran tajaajila. Akkasuma Prophetii siraa asfassaamii ta'ee nan hojjedha. Kanumadha maqaan koo. Maqaan koo Milkeessaadha. Hojiin koo inni tajaajilaan ala. Isin beektan alaa jechuudha. Dambas kabbare. Galgala bakkee ture reefuu dhufaa jirani. Xiqqoo tajaajilarran ture sagaleen koo lolamaadha. Lolli jira beektaa natti baay'ata. Sin! Lolamuu koorraa kan hin hubadhu nama akkamiitu lolama kan jedhutu jira. Nama jabaa lolti seexanni yeroo baay'ee. Kanaaf ofimaa kan jedhurraati Amaanu'eelidha maqaan koo. Gaa'ila maleessa. Bukoo namaatti hunduma kolfa. Gaa'ila maleessa naan jedhu malee an daa'ima. Qe'ee maleessa. Konkolaataa maleessa. Waan hundumaa maleessa. Sana ta'ee garuu gaariidha irra jira. Namoota hin guddise as na cinatti argamu sanaaf baay'een gammada. Ana guddise miti gaan bishaan manitti naqe. Kanaaf hojii kan biraan qabu hojiin koo tajaajila keessatti baay'inaani seexanoota hin baasa. Oldaa keessaa nama keessaa sanarratti nu jedha baay'inaani galatu. Cherchiisa kanaa fi cherchiisa duraa. Cherchiisa dura ture jecha tokkoon cherchiisa kanaa jecha tokkoon ibsaa yoo jedhamtanii maal jettan ibsitu? Jecha tokkoon cherchiisa duraa ta'ee fi sammaa kanas. Isa duubaa gamoorra ture jechuudha. Gamoorra turee fi sammaa kana. Cherchiin duraa gamoorra ture karicha isa dhiphaadhaan. Ulfaataadha. Namoota humna qaban qofaanii kan irra deema jira miti bu'aa bahii cimaadha inni kun immoo egaa sana hin ibsu bakka hin bu'u garuu karicha isa boochoo natti fakkaata. Sanaan bakka hin bu'u waldaanii garuu humna hin gaafatu jechuudha. Kanaadha isinillee gaariidha ispoortiidhaaf gaarii turtanii amma garuu ganama ispoortii hojjedhaan isiniin jedhaan akka kootti kanaan ibsa gabaabaamatti. Cherchi isa duraa sana tabba sana ol ba'u jechuudha. Jireenya kiristaanummaa natti fakkaatan. Guyyaa tokko na yaadadha amma darajaa shanaffaatti deemee hin dandeenye. Torbeen deebi'ee ol baadheen isaa fe dhiiseen galee jechuudha.
gamoonni sun yaanaa fi qormaata. Obboleessa tokko qabna lubbuu isaa maaru amma Kanaadaa jira. Eebbaa dirribaati. Eebbaa dirribaa jedhama. Guyyaa tokko waldaasa guddaa sanarra ol baanee baay'ee maafuura keessa galee kadhata waldaasa sanarratti. Beeka immoo isa afuuratti amma akka inni xilqatii qabu. Maal haadhoo koo warroo baay'ee ma gooftaatti of laattee waaqeffachaa jirtaa yeroo hin jedhu gooftaan na tuqee miti darajaan laphee na cabse kana ture jechuudha gamoos.